Deebinee dhufne egaa ammas daawwattoota keenya qophii dhangaatii kan argamnu immoo har'a godina Arsii aanaa Xiyootti jenneerra. Egaa seenaa yookaan aadaa sirna fuudhaa fi heerumaa iyyaafachuu fi maalirra jirallee jenneetu gaafannaa maanguddoota waliin argamnu kana. Kan qe'ee kana nu fide immoo waa'ee sa'a tokkooti waan dura isinitti himne sana ammas deebisnee kaasuun keenya hin hafu jechuudha. Kanaaf dhangaan akkuma dhufetti jira. Nu hordofa ililli mee maanguddoo si cinaa jiran irraa jalqabna. Carraa kasiifan kenna. Galatoomii. Tole mee abbii dura dursitanii maqaa keessan daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaati. Sirna fuudhaaf heerumaa Arsii kana keessatti gosa meeqatu jira? Haala kamiin wal fuudhanii, haala kamiin jaarsummaa walii erganii wal fuudhanii, ijoollummaatu walii ilaalee wal jaalatee maatiitti himamoo maatiitu qoratee warra intalaa san qoratee abbaa ilma saniitu dhaqee jara sana qoratee kaadhimaaf immoo akkamitti mee maal fakkaata? Maqaan kiyya Kadir Galatoo jedhama. Waa'ee fuudhaa heerumaa kana dhuguma haalaan haadha abbaan qoratteeti aadaa kaleessaatiin ol qorataniiti adda walii kennuu danda'aniitiin jedhan nama ergatan jaarsa ergatanii kabajaan ilma kiyyaa baluutitti naa dhaqaa jedhaniiti isa ergataniitiin inni dhaqeetiin nama gaafachuu danda'a. Eega gaafateetiin jedhe irraa maarree amma ka'essi ergate eenyu jedhee inni illee qorata. Ka'essi ennaa ergateetiin jedhe baluuti jedhameeti ergataniitiin macarrashaa achirraa kennaniif. Maarree waan dhoorgadhuun qabu jedheetiin kennaaf. Isaaf kenneefi bakka si deessisee maarree abdadhu jedhaan. Hedadhullee abdadhullee jedhaan achii kennaniif. Eega kennaniifi jedhanii achii mana seenaniitiin jedhanii. Eega mana seenaniitiin jedhanii guyyaa hin qabaa fi guyyaa eega qabeefi jedhe mana seenan. Mana seenaniiti mijuu jedhamaa mijuu dhugani. Mijuu dhufee mana seenee mijuu dhugee sanii achi abdateeti gaafa ni ka'a manseensa qabaafi. Manseensa qabeefi guyyaa manseensaa san ni kaahidhaafi. Nikaahiidhaa fi kabajaa akkasiin as gaheetiin jedha. Gaafa sadaffaa immoo guyyaa heerumaa qabaafi. Guyyaa heerumaa saniin qabaafi ayyaana eega qabeefi jedhe jaala himataa jaalallooti hin himataa akkasitti fuudhuu danda'a. Kabajaan akka kanatti. Gaafa fuudhan kana geega'oo hin kennaafi horii 8 qabaatu 8 kennaafi 10 qabaatu 10 yoo ka san caalallee ka qabaatu ka 20 kennuuf illee hin jira. Akka saniin kennameefi jedhe. Amma waa'ee horii amma dhalee kana geegaa irraa as ga'uu danda'eetiin jedhe. Geegaa irraa as ga'eet eebbaan kennameefi mucattii ofiitii eebbaan kennameef horiin suni amma horee amma deemee raawwate taarika amma hojii arginu kana nu argisiisuu danda'e rabbiin. Garatti faxxaree hoolaan lakkuu dhaluu hin beenna. Re'een lakkuu dhaluu hin beenna. 3 dhaluullee hin jira hoolaaf re'een. Horiin immoo aadaa nu duraa warra abboota keenyaatitti dhalaa jedhan malee arginee hin beennu. Nu arginee hin beennu. Odutti dhageenne. Rabbi immoo fuudhee raawwate mana kana keessan gizee takka dhalaa dhageenne malee lakkuu gizee takka dhalaa dhageenne malee amma deemee 3 fi 4 walirratti dhalee jechuu kana Rabbi nu argisiiseetiin jedhee waa'ee akkanaati adaba akkanaati horiin eebbaan namaa kennan dacha'an horee tokkochuma Rabbi immoo foonaa guutuu danda'a. Amma geega'oon kuni intalaaf kennamaa mitiire? Intalaaf kennamaa mucaan immoo gabbara wanna jedhamu jira. Mucaan isin gabbaraa jechuudha maatii isaaniitii wanna godhamu jira. Sanarratti warri mucaa maal fakkaata? Gabbarri gabbaramu suni horii hagamiitu kennamaa akkamitti gabbaramaa? Kanarratti hoo maal jettume? Kaanii gaarii. Kaleessa wama diqqotu barakaa qaba.
ككنني بركة قبا اسم ربي بركة جيسات إنجلا أما مالي يونا جبرا سنين مو اتسوفني تني اتسوفني ككنا مها آدم سنها فنور رايو أنت جدا موفي إمي دم لكن نورو نتا جباتا ديما مالي والله فنقر كأما جبرا هذا أبا كنا كوني ديما إسيني لمان يو أولورا تاني تدارين سوني أولورا تنيني جتشو هندن دا كنا في عافو كجل أموفي نورو وجه جزء وجه ديماني كجل أموف كرا كنا في دوراني دقدم اللي شنتم اللي كنا جزء أبوتا كنا شنتم اللي يمكننا دقدم اللي يمكننا أما ديمة نورو وان جباتي تنجد إفسدتي في كراني رنتر كنو باي لك أمتي باي أمتي باي لك كنو آتاو مكنا ما فيرا رال سماتو كنا أكاكايو كنا أبابايو تو كنا غوساتو كنا بوتاتو كنا غرا وليتي يود فيتين جل سديتي كوداني نانكاتو يو والغرغارا نساو چالو دندا دوغا والغرغاراني جاري كوني مو ديميرا وته افتا قبا سمني له افتا قبا أكاكايون افتا قبا كنافي غا افته رادا كنا جبيچا كنا وان قبو اچرا كنيتين جدا اورين اكاسي غدتيتين جدا أكاسي باجاتو دندا مي آدا فودا في هيروما أرسين قبو كيسا إني أما جباتي جرو يوكان مو لفق أباتي جرو إسا كامي بوتين فاهن جرا توري بيجا كنا أما ومي مار جرا وانسون مينو كاسا واني هذا فودا هيروما ككاليسا آدا أبوتا كالأتاني أبان نما كني هاتي نما كنيتي غفت نما كنيتي تنجت إسا تمي آقابا كأما ورقة قبطتين اتسنتي يو هغلا غيزه ابرانتي سنين دوبت افرا اريا يو كم جلا بدا آدا بدا كوني آدا مچرشا كاكاسيتي ادبان هادا بان ما كنيته سوني كبجا قبا ادو باتين ادو اولولانيله ارارسني اچ ديبس مالي ديمو ندنديتو اچمت هورتي آدا كليسا سنتو دسيتا مالك أكوني بدي ما تقول قتيتني مشاتي سنيلي أقول جيزة وجيجراتي سني وجبات قتيه ديما أصغر قلتي راوتي هذا أبارة كفتي مو ما نسينتو أبديتني آدا بدا وانا قراتميتو ما تني سقراتيتو كأنه كان ويا جيشود آدا دري سنة ويا آدا دراني سنتو جالا دور نمني يو لولي تاء أوبسي ولين هاسي مريئة أرارما أما ما دتبمي نمني أما أنت أولي أوبسو دتبي تنجدو في آدا نمني أولي أوبسي تنجد جارسي أرارسي تنجدو أرارا جارسا سنتمي آيا أدوا برادي سيتي دانيان لين مو غر جارسو تاتي تونتي قد إرغو حالك أبا وان كيسا يو سين بلسيتي اللي جارسا سنتو بيكا دانيان إن yoo inni balleessellee ollatu beeka mistira isaa ollatu beeka badiisitu qabaa intaltitu namaan balleessinee badiisitu qaba jedheeti itti qabee akkasitti araarseetini walitti fayyiseetini jedha aadaa santu caala ka ammaa walirraan dhaga'u ol jalaan dhaga'u kiyyaataatu guddataa wanni amma deemaniitiin amma diiggaa nama ol jalaa dhaga'u jaarsa jalaa dhaga'u dhabaniitiin jedhaniif kuni aadaa badaa jaarsa jalaa dhaga'uu qabani jaarsan dalaguu qabani wanni jaarsi keessa hin jirre hin tolu jechuudha. Ammas qophiin keenya akkumatti fufetti jira daawwattoota keenya egaa maanguddoota kana wajjin waa'ee sirna fuudhaa heerumaa aadaa Arsii keessa jiruuti kan nuti haasa'aa jirru. Mee maqaan keessanii eenyu? Umrii keessan illee natti himame? Gabii Fajjooti. Gabii Fajjoo jedhamtu. Mee aadaan fuudhaa heerumaa kun maalirra jira? Asitti inni dur beektaniif inni ammaa wal fakkaataa? wal fakkaata. Amma ka inni illee hime amma kama seera keenyatti. Anillee waan kanarra moo dabaree amma himu maaltu jira amma waan seeraa gurguraa kana himi jetta. Meeyyu aadaan kun amma maalirra jira? Dargaggeessi amma yoo umuriin isaa ga'u intala abbaatti matee dhaqinaa dubbadhu intala akkasii na fuusiisi jedhee hin gaafataa? Hin gaafatu. Hin gaafatu inni akkuma barbaadeen fuudhaa
sani achi takkumbin jedhu kana isin barbaadun teetti barbaaduu baatun kaati gisee jaarsi dubbatee jedhu sani warra sani gaarii jedheetiin jaarsatti ammoo dubbinuutti diduu fi jaarsatti ni matu. Abbatti ni matu calliseetuma ka'eetuma inni fiqaatuma fiitiin ka'eetuma deemee fuudha. Gaafa fuudhe suni wanni tokko badee wanni jabaddu laalee yookiin ture inni qeetti galee isiin hin jaalattu. Isiin waan hin jaalanneef isiin akkam goo taate akkam harkanii diddoo jedhin dhaana isiin kaate batti. Isin yoo baattee jettee jaarsi ka'eetiin abbaa warraa abbaa qabaatee abbaanii firatti dhaqaa firatti yoo dhaqeetiin jedhee intala tana ilma kiyya fuudhee naa galchaa jedhee gaafata. Maarreesii galchina yookiin qeetti nu eegi yookiin jaarsa fidi jedhaan. Warra ebaluuti ebalu gaarii warra ebaluuti zarii ebaluuti jedhan. Amma zariin gaafatanii ilman gaafatanii bakka yoo gaafatee arsiin gattaa'ee jaarsanii qe'ee yookiin qe'ee ofii yookiin gosa ofii yookiin warra irraa fuudhe san dhaqee gaafatee zarii warra amala intalaa amala warra waan warri qabu san gaafatee fuudha itti deema. Kana manggafatanii amma ofuma deemanii ofuma fedhii ofiitinii yoo gabaatti ol arganii akkana hin jaaladha jedhee innillee itti hirkateetuma isiillee itti hirkateetuma timirti jedhanii abbaan ofirraa baasaa isiini ka deemtuu fi ka ooltuni nama jaalattu wajji. Ka jaalattu wajji kuni gisee tokko yookiin waan qabu ta'a yookiin fuuluun bichattafaa yookiin uffatuun bichaafaa. Isin kana laalte waan duubaa inni qabuun beektusi. Isin kaate ammallee ima baddi jira. Mee aadaan ganamaa sun akka inni jajjabaatuu fi dargaggoonni illee akka isaanii gorsa abbaa dhaga'anii aadaadhaan yoo fuudhaaf ga'an illee abbaatti himatan aadaan ganama qabnu sun akka jajjabaatuuf akka deebi'uuf maal gorsitu mee isin? Nu amma aadaa keenya yoo nu bira ga'anii yoo ga'anii warra gaafatanii zarii ebaluu san gaafatanii ifdeesiin baate san gaafatanii heexosaa lootee gaafataniitti zarii sanirraan deemanii jajjabeessuu sanii fi sanirra akkasi deemanii intala tana nuu kennii jedhanii warra sanii dhaqanii heexosaa waan hasallaa ta'e yookiin jaawwan heexosaa gaafadha. Yaan dhaqee abbaan yoo gaafadhee taati akkam taati intaltun taati ilmi ka'ee ilma kanatti kadhatu barbaada dunyaa hin qabaa gurbaan kun yookiin gara biraan irraa deema ani ammumaan tana naa kenna intala jedhee kadhadha. Yoo kadhadhee sii kennaa ilma ebaluuti jedhee ilma ebaluu sanirraan amma ilma ebaluu jedhanillee warra zarii san hin beekaa ka yookiin haadhataa yookiin ka abbaataa naa kennan. Kana kennan sanii gaafa san dhaqeetinii amma fira kiyyaanii jaarsa wajji intala akkanatti argee akkana naa kennanii wajjidhanaa jedhaan. Yoo jedheeni inni duukaa dhaqaa isaan illee maarree intala sii kennine yoo jedhan jaarsi suni kanaaf na fide intala nuu kennaa fi abbaa innillee anillee jaarsaa dubartii fi sitti dhufee jedhaan. Dubartii sanii maarree sii kennee jedhaan. Ammoo sii kennee jedhuuni wayini jaarsa ida'ee dhufaa wayini deebi'eetini intala eeganaa kennite guyyaa naa qabi jedhaan. Ani intala sii kenne kana maarree eessuma qabdi abbaa qabdi soddaa qabdi kuni martu hin jira addunyaan kuni hin jira martu kuni akkana dhiyana qaba waan jettullee waan dubbattullee waan kennullee natti himta ammaanii waan guyyaan qabu eeganatti kennitee eegansi kennallee yoo jettellee adaada qaba eessuma qaba. Kana sina jala qabe yoo jette sitti qaba maarree hoyaa qaba jedhaan eessumni hoyaa qaba jedhaan adaadallee hoyaa qabdi jedhaan kuni martuu dhiyana qaba jedheen dhiyanni kuni amma kunillee kasii kennu ka eessumallee ka kakayyullee horii jedhaan akkasi eebbisa guyyaa san horiin kun gaafa guyyaa si qabee gaafa heerumaa si deebi'a waan si dhibu qabu waan hadhaati waan dhibe jettellee amma taani takkanaati jedha tuni waan oaftuu miti jedha. Galatooma. Hordofaa kan jirtan egaa qophii dhangaatii daawwattoota keenya waa'ee dhuma sirna fuudhaa fi heerumaa kan aadaa kan arsii kana kan nuti iyyaafachaa jirru manguddoota wajjin jirra. Ammoo isin maqaa keessan nutti maati?
gama amantaatiin illee gama aadaatiin illee sirni fuudhaaf heerumaa isa kamtu gaariidha? Isa kamtu jajjabeeffamuu qaba jettu? Gaarii duraan dursee dhuftanii na gaafachuu keessaniif galatoomaa carraa kan argatu kootiif illee guddoon gammadaa. Dursee maqaan kan koo Sheek Huseen Amaan Furoo jedhama. Umriin kan koo waggaa 43. Waa'ee sirna fuudhaaf heerumaa irraa wama gabaabaan dubbadhaa guddoo manguddoonni dubbatanii. Wanni gabaabaan an dubbadhu sirna fuudhaaf heerumaa keessaa gabbara, walgara, buttaa, aseennaa fi eegas yemmuu tuyyuu hawii ka jedhamu tokko ture. Kanniin keessaa kan naannoo keenyatti baratame isa gabbara jedhamu kanaa fi dabree buttaan kun hin jira. Haa keessi isaa buttaa jedhamu malee waliigalteen jara lamaanii jidduutti jira. Dhossaadhaan jechuu ka abbaa faatiin beenne. Haa ta'u warri rabbiin beekuu, warri rabbooma beekuu kanallee atattamaan osoo wanti tokko raawwatamne dafee akka ni kenni godhamu walii ka godhan jira. Gabbarri illee ammoo akka duraanii sanii akka yeroo duraa baay'ee hin baay'atu. Dhiphina qabeenyaa jiruu ka jiru wal qabatee waanuma salphaa walirraa fuudhee akka salphatti walii raawwatee warima tokko lama walii kennuun kana bal'inaan ka biyya keenyatti baratame. Amma waa'ee fuudhaaf heerumaa keessatti intalti Oromoon kaleessa kalaallatu intala tateettu, tabeettu, tadeettu jedhaniitiin eegas waan akkanaa kana laallatanii sila jaarsonnis guddoo kaasaniiranii. Kuni sanyiidhaan eegas yemmootu namni yooma deemu ijoolleen ammaa cadhisaa fuula qofa laalaa hawatti kadhatti waan wayii namni Oromoon kaleessa duuba intala warra ebaluu beekaa warri ebaluu warra guddaa warri ebaluu warra akkasiiti jedhee waan tokko warri walii dubbatan jira. Isa san baay'ee amma dargaggoonni jiranii intala warra ebaluu naa gaafadhu qofa jedhanii amma baay'inni ka baratame kallattii kana. Gama dargaggoo Kamaalitti yoo as deebineetiin hin jenne gaafa fuudhaa fi heeruma isaa homaa inni kaleenna biyyatti dhiyoo ta'ellee wanna hawwateen qaba. Wanna ammoo tuyyuu waan tokko barumsaatti yuunivarsiitiitti illee wal argaa wayiitu hin jiru. Rabbumatu eegas firarraan intala warra eebaluu hin taati jedhaniitiin hin deemee biyya fagoodhaa kadhatee achiillee eebbisanii intaltillee warrarraa eebba gaarii waan qabduuf inni illee asitti eebba guddoo qaba. Manguddoota keessattuu kunniin akaakayyoota eebba kanniinii qaba. Mucaa qajeelaa ture. Achiin horiin kana geegawoo kennanii fi galee jennaan jaarsonni eegas immoo haawwanni manguddoonni mana jiranii horiin keessan taadhii haa dhalu, lakkuu haa dhalu, haa horan, loon kee haa horan jedhanii inni illee amala isaatii fi eegas immootu waan inni eegas immoo gaggaarii inni dalagarraa kaasee akkasumas haati mana isaa qeerraa haadhaa qajeeltee, abbaa qajeeltee, ardaa qajeeltee du'aa'ii achi manguddoonni godhaniifiif asitti immootuyyuu dargaggoo Kamaalii abboonni akaakayyoonni godhan haati gooteef tiin wal qabate wariin isaa kun akkuma gaafa du'aa'ii godhaniif wariin kee taadhii haa dhalu jechuun walumarra daddafee haa dhalu jechuudha waggaan taadhiin akkan. Inumaa bira dabree wariin isaa lakkuu lama yeroo lama dhalee deebi'ee immoo tokkocha dhalee deebi'ee sadi. Hedduu takkatti dhale san illee sadi wanni dhalee fi dura takkatti dhaluun kunuu sirrii mi jedhee isaan kuri akkasitti deebisee takkatti dhale san illee bakka buusuuf dhumarratti sadi dhale. Kanaaf dubbii baay'ee raajiidhaa nama gammachiisa. Ammallee ammootu waan gaarii hojjechuun ilma gaarii ta'uun intala gaarii ta'uun waan eegas immoo hin baratamne namaa kenna waan ta'eef of duraaf wanni nu dhaamnu ilmaan kennallee qajeelaa ta'anii intalli kennas qajeelaa yoo ta'e hamileen kenna cuftuu ni qajeelaa numaroo akkanatti akka deemni waan jedhu qofa jedhee yaada goolaba. Tole mee isin akka dhaamsaatti maal jettu mee dargaggeessi akkamitti fuuluu qabattu gabaabsaatti? Gabaabseetuma dargaggeessi hanga danda'ameen yoo jaalate osoo seerumaan kadhatee manguddoo ergatee naa kennaa intala keessan hundee keessan jaaladhe intala teessan jaaladhe isin waan jaaladhuuf intala teessanis jaaladhe jedhee osoo ergatee akki rabbi jaalatullee akki immootu aadaan Oromoo itti jaalatee ittiin gammadullee booddeen immootu eebba gaarii argatteetiniin immoo akka amma waan nu gammachiisu arginu kanallee argachuuf seerumaan odoo dhaqee abbamaa ergatee manguddoota ergatee irra waa hundaa olitti filatamaadha waan jedhuun kaasa. Dhaabbaasino maal dhaamtu mee maanni mee dhaamsi isin dhaamtan akka aadaan jabaatuuf akka namni wal kabajuuf dhaamsa maal jettu mee maal dhaamtu? Dhaamsi nu dhaamnu aadaa kaleessaa kana dhiisuun qabani. Guma rabbiifitti aadaan kaleessaa bareeda guddaa.
intalti tiyyallee kabajaa qabdi yoo dhufanii na ergataniitiin jedhan kabajaa qabdi kabajaanii ilmi sunis kabajaa qaba gofti sunis kabajaa qabdi waan kana ta'eef aadaa kaleessaa san adda gabbarallee immoo deemanii raawwatanii gabbara immoo ol miidhuu hedduun ta'in dhuguma rabbiititti aadaan akka shari'aatitti illee adda ol miidhaa ka jedhu hin jiru. Ol miidhaa ka jedhu hin jiru gara irra jiru isaan ol horataniitiin intalti haalaan kennamtee haalaan immoo intala sayyoo namaa horateetiin jedhe soddaan sun ilma caalaa jaalatama. Ilma caalaa jaalatameetiin jedha aadaan kenna karaa kanaanii kabajaan soddaan soda jedhan. Soda jedhan. Waan kana ta'eef aadaa san rabbi nu haa deebisu aadaa santu caalaa jedha. Ayyee galatooma ulfaadha. Waraabulaa. Amma immoo daawwattoota keenya gara saayitiitti dhufneerra. Saayitiin iyyuu ishii kamii kan isheen dhaltellee isaan kan fayyaloon ishii kan isheen hortuudha ishiin silaa maqaan ishii. Inni immoo maqaa baaseef qaba. Inni immoo maqaa baaseef qaba. Mee jalqaba maqaa kee nutti himi. Maqaa kee Adam. Adam. Adam eenyu? Adam Goobee. Adam Goobee. Mee saayitiin ishii kamii maqaan ishii eenyu? Sa'aatiin isii kamii? Dhaqi nutti agarsiisi mee ishii kamii maqaa ishee nutti agarsiista nutti himta. Dhaqi mee saayitii nutti agarsiisi. Sa'aatii. Maqaa illee nutti himi. Maqaa Dharroo. Dharroo. Dharroo maqaan? Dharroo eenyu baaseef? Anu. Maaliif dharroo ittiin? Maaf dharroo ittiin? Mee akkami yeroo tiksitu sii dabdii si rakkifti moo amalli ishiis bareeda akkuma hortuu taate kana? Hin dubbattu amala. Hin dubbattu. Hin jeektu? Si rakkiftu midhaan namaa nyaattu seelaa kaloo namaatti seelaan fiiddu? Fiiddu. Amalli ishii akkami mee nutti himi? Amalli ishii nutti himi? Gaduma jettee kolbaan heddi malee olii gadi hin deemtu. Horii warra kaan caalaa si rakkiftu akkami moo horiin si rakkisan kan biroo jiru? Ka birootu jira horii. Yang alama amalli gaarii. Yoo isiin lamadhaan tuma gaaf duraa hin naani ati rifanne hin gammadde maal Beektaa gaafa isheen dhaltu jalqaba? Sadi ka dhalte sani? Ka sadii dhalte agarteeti. Ka duraa hin beektu na isheen dhalte? Hin beeka. Ati yaasana ijoolleedha kan beektu. Aannan ishii dhuddee? Kophaa elmatta moo manumatti elmanii si kennu? Ara warruma elma. Warruma si elma? Mira que me de kan ishee kan fa'i kan ishee salte kan fa'i nuti agarsiisi. Kana. Kam? Ila kana. Bira gani? Kana. Kan bira? Ese. Kana tokko. Kana tokko. Kana eenyu jettaan isaan? Kana. Jambo. Jambo. Maafi? maqaa hin baasaami. Mucaa ko baaseef kana immoo. Akkasii. Kabiraa hoo kashiin dhalte? Kasiin dhalte kabiraa kana wajjin mirgoo dhalteen gurguran bira. Kana wajjin mirgoo dhalte Ese. biraa gurguranii sanillee ciisa illee biraa gurguran ka. Ese. Kanaatu gurgurate. Noona biraati. Amma jiru jabbileen sadii sun. Mana jirani. Mana jiranii? Amma yoo elme aananatti yoo elme toletti Tunimo. nama tuttu Nama tuttu yeroo waatilee bira yoo geette. elme no amma yoo elme akkam na gooti naariiti. Hara nama dharii. Mee qabii faayilii qabi. Dhaqime. Qabiif.
Mer kan kabi mi mata sai. Kabi dagel mi ilil. Wala kunnan na ta bene. Burat kana burat. Mekot. Dagel mi. Ada bulu makena. Nama dad itu mi. Nito. Melal. Surat. Gadiani tini ilmu. Ara gaadaan ilma. Gadi male ilmama. Gadi male ilmama jedhan hirrakiftu. Ishiin immoo afaan waan hin beekneef sila gaarii gaafachuu qabdi ture. Gaarii gaafachuu qabdi ture. Kanaafuu amma utuma gaariileen gaafatiin utuma amala sa'aaleen gaafatiin itti jala taa'uu dandeessi. Itu tu ada amala qabdu dulu ibsu kana. Ati ilmuu hin dandeessu maali? Amma dhaqee ilmu amma. Ilmuuf immoo guchumni hin barbaachisa. Elemtuun hin barbaachisa. Hin barbaachisa. Ishiin amma harkuma dubara. Kanaafuu kana hundayyuu si hafachuudha. Baruu qabda. Haa ta'u meegaa amma immoo raawwattoota keenya gara manaatti deebinee yookaan sa'umayyuu oofannee gara manaatti galle jabbileenshi keessumaa warri isheen sadii amma lakkuu sadii dhalte jabbileen xixiqqoomni mana jiru. Isaaniin wal biratti immoo mee teenyee waa haasofna. Kamaalillee abbaa qe'ee gaafa inni fuudhu geega'uun kun kennamtee yookaan abbaa isaa kanaa jechuudha. Isaa fi haadha warra isaallee akkasuma immoo abbaa isaanii abbaa isaa ka dubbatee intala fuusise jechuudha. Waliin teenyee immoo haasofna. Kanaafuu ammas nu wajjin tura qophiin dhangaa akkumatti fufetti jira. Ammas sirba tokko booda walitti deebina. Turte gaarii isiniin jedha.